Wada wadanti yookiin waadaa nyaatamu guyyaan 18 baatiin 9 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waadaan keenya kuni dhimma gaa'elaatiin kan wal qabatu waadaan keenya dhimma gaa'elaatiin kan wal qabatu magaalaatiin kan wal qabatu yoo ta'u waadaan nuti gallu fuula Waaqayyoo fi fuula namaa fuulduratti ni gaafachiisa. Dargaggoo Caalmaa Labataa yeroo durbee milkii hirphasaatiif yookaan marga hirphasaatiif waadaa galuu akkas jedha. Dhukkubsachuu ishee argee yoon ishii dhiise. Daaruu ishee argee yoon ishii dhiise. Nama ishii caaltu argadhe jedhee yoon ishii dhiise. Hamma gaa'ela keenya raawwannutti yookiis gaa'ela keenya achittis sababa tokko malee yoon ishii dhiise yookaan yoon ishii gate Waaqayyo yeroo deebi'ee gara biyya lafaa dhufutti yoon hiriyaa koo kanarraa gargar ba'e Waaqayyo yeroo ijoollee isaa fudhachuuf gara biyya lafaa kanaa dhufu lafarratti naa dhiisu jechuudhaan Caalmaa Labataa durbee milkii hirphasaatiif waadaa gale. Durbee milkii hirphasaa yookiin margi hirphasaa dargaggoo Caalmaa Labataatiif yeroo waadaa galte dhukkubsachuu isaa argee yoon isa dhiise hamii namaatiin yoon isa dhiise nama isa caalu argadhe jedhee yoon isa dhiise isarraa fagaadhe jedhee yoon isa dhiise hamma gaa'ela keenya raawwannutti yookiis gaa'ela keenya achitti yoon dargaggoo Caalmaa Labataa kanarraa gargar ba'ee Waaqayyo yeroo deebi'ee ijoollee isaa fudhachuuf gara biyya lafaa kanaa dhufutti foon koo lubbuu koo lafarratti haa dhiisu jechuudhaan milkii hirphasaa dargaggoo Caalmaa Labataatiif waadaa galteetti. Akkasuma namni nu argine jennee walirraa fagoo jirra jennee shira yoo walirratti qallee lafarratti dhigni seenaa keenyaa waaqarratti dhigni seenaa ilma Waaqayyoo nu haa gaafatu jechuudhaan milkii hirphasaa dargaggoo Caalmaa Labataatiif waadaa galteetti. Caalmaa Labataas akka jechuudhaan ishee galata waadaa galee milkiin irraa fagoo jirti jechuudhaan ishiin nan argiti jechuudhaan yoon shira ishiirratti qalee yoon ishiitti malee Waaqayyo yeroo deemu inni seenaa kootii lafarratti naa gaafatu jechuudhaan inni seenaa ilma Waaqayyoo waaqarratti naa gaafatu jechuudhaan dargaggoo Caalmaa Labataatiif waadaa galteetti. Ragoonni waadaa galtoota kana gidduutti argamanii namoota kana lamaan gidduutti argamanii waadaa galchan kan harmaan gadiitii maqaa isaanii yoon ibsuudhaa baadhe barsiisaa bakka duwwaa, barataa bakka duwwaa, barattuu bakka duwwaa ragaa ta'uudhaan gidduu keenyatti argamanii fuula Waaqayyoo fi fuula namaatti waadaa keenya mirkaneessaniiru. Waadaa keenya kana immoo mallattoo keenyaan dargaggoo Caalmaa Labataa fi milkii hirphasaa mallattoo keenyaan mirkaneessineerra jechuudha.
waadaa gaafata. Waadaa gaafata. Ganga adda baay'ee. Tokkotu nagarama Abrahaam. Nama gaafate qoy isaanii dhugaa akkamittiin nama haadha manaa keessa isaanuu sirraa Akka eenyutuuf laaltaa? Jabummaa miti beeku addunyaa ta'anii hiriyaa wal jala garagaleen akkas gochuun jabummaa kan dhiirummaa sitti fakkaatiin. Kame haadhoo koo bakka kanatti waa xiqqishoo dubbachuu barbaada. Innis maal inni warqiin harkaa qabanii hanga harkaa qabanitti waan xiqqoo fakkaatti jedha. Osoo si harkaa hin bahin jabeeffattee qabuudha malee egaa si harkaa bahee booda watwaatuun waan gaarii natti hin fakkaatu. Isumaafiyyuu ammaasis immoo yoo sitti mijate ta'e dachoo sossobadhu si haa dhiisu. Ani jedheera barra. Biraan qabdu. Amma siifanis sossobattee homaa tokko bu'aan qabu beektaa. Dachoo sossobadhu. Arrabsuu dhiisitii amalaan qabii harkaa baafadhu. No, dammee arras borusi sana arrabsu bee hin arrabsine arras borusi sana arrabsu. Akkasi murtoo natti qabdu amma isa kana qofaadha. Kanaafatti wanti godhamu hin jiru isaanii. Mee qoy. Amma obsa. Dubbii kaleessa xumuramee yaa'u mucaan kun dhuguma kan kee taati wayima kan kiyya taati jedhee murteessine tokkodha. Namicha sana ol seensistee ittis daawwaltee waamtee sheerittis gootee waamtee isa waan hin beeku tokko hin qabu. Asirratti kunaa isaa jemar bakka asirratti siisna no so sirii sayyuu ani karaa keessaa dhuftee qaama warra argamnee haasofne naan kan deessumadha. Kan kana raala garuu
मार गोड़ सामने मार सी गोड़ बोले सुन गारत माल तू गाना नहीं आता पर भाई गाना नहीं आता जरूर माल सी गोड़ सुंदर दी Waa'ee kiyya kaati kaasuun barbaanne ta'e dhiisee bira hunda isaa bira darbe waa'ee kiyya kaas. Miti hunda isaa fudhattee miti dhiisnee bira dabarree qaawwee wajjin waa'ee kiyya maaf kaastu. Si faana haasaan jiru isa faana haasaan jira. kum nagar ish baru Why can I say sorry? baru lagar Why can I say that I Wali nagarru yoo jettee iyyuu bee wala garra akkatti wala garru ani sitti mee bee wali nagarru totteen uma wala garra bee afagaatus dheera gabaabbatus. maaliif dheeressanii kootu boruutu wara garra kaama isin olaan uummata kana hundatti jedha waan namni keessa faanaas waan itti faanaas hojjetu kaameraan dhaabee feegaa kaameraa hundatti waan as immoo hin qabu nagarraa asirna noo saba akka isaan jenne immoo gosti gonas uummata kanaati kootu fi qaama wala garra itti olaa amma si boltii biraan baay'ee Wantichi otoo biyya kana ta'uu baatee Itoophiyaa midhaan teeraate yoona hiikoo godhateera beekta miti. Akkuma